jaalala dhugaami ooftu ka wajjin dabarsine eegatta hin taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Ani maqaan kiyyaa Dassaalenyin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Salaalee Fiichee keessatti. Barnoota koollee hanga kutaa 9ffaatti seeraan baradheera. Haa ta'utii garuu yeroon kutaa 9ffaa ga'u rakkoo na mudateen barnoota barachaan jiru addaan kuteen gara magaala biraatti godaanuun dirqama natti ta'e. Maatiin kiyyaa maatii qotee bulaati. Qabeenyas hanga kanatti of danda'u kan jedhamu hin qabani. Kanarratti abbaan koo nama dhugee machaa'u bakka machaa'etti illee kufee kan dhugee machaa'u galgala kan galu inni immoo ganama barii bakka kufee bo'ii keessaa kan argamudha. Haati koo anaa fi obboloota koo guddisaa halkan guutuu bakka inni kufee barbaadaa jireenya ishee guutuu nu waliin rakkachaa dabarsite. Lafti qotamee galu maatii keenya dadhabee otoo hin taane abbaa kiyyatu yeroo qarshii of keessaa dhabu dhugaatiidhaaf qofa baasee jala jalaan gurguratee nu hiyyoomsa. Mana keenyaa ani hangafadhaatii yeroon kutaa 9ffaatti darbu baadiyyaarraa gara magaalaa Fiicheetti dhufuun mana kireeffadheen barnoota koo barachuu eegale. Haala kanaan utuu hin jiru baatii jalqabaa mana kireeffadheen jiraachuu jalqabee mucayyoo maatiin ishee baay'ee sooressa ta'an tokko waliin carraan walitti nu fidde. Jaalala dhugaami ooftu ka wajjin dabarsine eegatta hin taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Waa'ee ishees yeroon qoradhu nama kamuu waliin hariiroo akka hin jalqabne namoonni naannoo sana jiraatan yeroo gabaabaatti anitti siiqedhatti manii. Ijaan faara keessa waliif waan tolleef sin jaalladha jedheen gaaffii jaalalaa dhiyeesseefi guyyaan gaafadhee toles lakkis naaf jettee naaf deebisuu baattus bultee garuu yeroo ijaan wal arginetti naannoo sa'aatii 12 bakka kana koottuutii mana kireeffattee galtu natti argisiisii jechuun na gaafatti. Anis akka nama lootariin ba'eefiitti mana hariyaa koo waliin kireeffanne hareen qulqulleesseen daabboollee bakkeetii biteen shayii danfiseen mucayyoo kana eeguun jalqabe. Sa'aatiin kun yeroo ga'uttis bakka isheen na beellamte deemeen harka qabadheen gara mana kootti fideen dhufe. Hariyaan na waliin kireeffate yeroof mana nuuf lakkisee waan ba'eef gaaffii jaalalaa kee fudhadheeraa guyyaan si arge ijji koo si jaallatee haa ta'utii garuu eenyummaa kee hin beekuu ani eenyu si haa jedhu naannoo keenyallee reefu waan dhuftuuf bakka kamii dhuftee jettee na gaafatti. Anis shayii fi daabboon qopheesse ergan qoodee fi booda eenyummaa kootti himeen xiqqos erga waliin haasofnee booda mana keessaa meeshaan tokkollee otoo hin cabiin naannoo sa'aatii 12 fi daqiiqaa 45 yeroo ta'u lafa dukkanaa'u eegaluu hamma mana isaaniitti gaggeesseen gara mana kootti deebi'e. Guyyaa kanarraa kaasee egaa namni kun nama akkamiitii haala salphaatiin natti dhiyaachuu kan danda'e jechuun ajaa'ibsiifadheen rabbi na uumellee guddaa galateessuun onnee jaalalaa koo mucayyoo kanaaf banuun jalqabe. Ani namatti dhiyaachuudhaaf amalli koo baay'ee salphaadha. Karaa irratti nama nan beekne iyyuu beekeen nan dubbisa. Mucayyoon jaalallee koo kunillee amala akkuma koo qabdi. Salphaatti nama waliin walii galuu dandeessi. Haa ta'utii garuu nama waliin salphaatti kan walii galtu kana namoonni ishee beekanis haa ta'u itti dhiyaatan akka isheen duuriyyee baalagee taatetti beeku. Maatiin isheellee qabeenya waan qabaniif uffata yeroo yeroon jijjiirratti. Haala kanaan jireenya jaalalaa waliin jalqabnee galgala guyyaa danda'amee fi dhokattee dhuftee na haasofsiistee buna naaf danfistee yoo mijateefis nyaata mana isaanii anaa fi hiriyaa kiyyaaf fiddee nu nyaachistee gara mana isheetti deebiti. Mana keessaa yeroo waa aartus bakka isheen itti qabbaneeffattu ana biradha. Isheenis yeroo hundaa hanga jedhamutti ana barbaacha mana kiyya waan dhuftuuf namoonni ollaa
wanta ijaan argan gara maatii isheetti dabarsuun intalli keessan mana kanaan baatu jechuun maatii isheef gabaasa dhiyeessuu jalqabanii. Yeroo kanatti eegumsi itti jabaachuun jaalalleen koo kun maatii ishee waliin walii galuu dadhabde. Booddee irratti obboleessi ishee hangafa kan ta'e konkolaataa maatii isaa kan konkolaachisu eenyutu obboleettii koo amala ishee balleessaa jira jechuun gaafatee anaa fi hiriyaa koo bakka ciisnutti duuriyoota waliin mana keenyatti nu reebe. Hiyyeessaaf mirgin eegamuutii ijoollummaanis wanta na dagduuf reebamnee afaan keenya qabannee teenye. Anis hiriyaan kiyyas miilli keenya cabee ol ka'uun illee wanta baay'ee nutti ulfaateef manaa otoo hin ba'iin mana barumsaa keenya irraa hafnee guyyaa guutuu dabarrees torbee tokko manumatti dabarsine. Yeroo reebamnu kanatti namumti dhufee nu reebuusaa malee eenyu akka nu reebee wanta beeknu hin qabnu. Haa ta'utii garuu shakkiif maatii isaanii akka ta'anii nu badhe. Reebamnee turtii guyyoota muraasa booddee jaalalleen koos obboleessi ishee hangafaa dhufee akka nu reebee bo'aa natti himte. An hiyyeessa waan hin ta'eef ofirraa falmuun baay'ee natti ulfaata. Kanaaf jaalallee kootiin anis barnoota koon baradhaa, maatiin kiyya hiyyeessadha, atis jireenya kee jiraadhu, yoo rabbi jedhe jaalalli keenya dhugaa yoo ta'e gaafa bakka kaayyoo keenyaa geenye wal fuunaa lammata mana kiyyan dhufiinii jedheen isheetti madhaa. Jaalalleen koo garuu wantan jedhe kana na dhaga'uu hin dandeenye. Lubbuu kiyyallee haa baasani malee ani ija keetoon argiin guyyaa tokkoyyuu hafuun barbaadu jettee natti dubbatti. Jaalala dhugaa mi'ooftu kan wajjin dabarsinee eegatanii baay'ee jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Anaa fi maatii isaa gidduutti dubbiin hammaachaa dhufe. Inumaa abbaan ishee mooraa ani keessa galu balbala rukutee galee har'aa kaastee intala kiyyatti kan buutu yoo ta'e rasaasaan dachee kanan si nyaachisa jedhee natti fokkoree deeme. Dubbiin yeroo natti cimtu carraadhaatii magaala sana gadhiisuu akkan qabu murteesse. Waan kanas yeroo jaalalleen koo dhuftu rakkoon keessa jiru yeroon isheetti gabaasu yoo biyya kanaa kan baatu yoo ta'e anaan illee fudhuu badii rakkoon qarshii akka nun mudamneef sababa uumeen abbaa koorraa qarshii gaarii nan fuudhaa jettee na mari'atti. Na waliin rakkina arguun ishee natti toluu baatus haa ta'utii garuu jaalalatu maatii ishee akka dhiistu waan na godheef turtii torbee muraasaa booda barnoota koo kutaa 9ffaa toon xumureen bara 2003 gara magaalaa Dirree Dawaatti imala keenya taasifne. Mana kireeffannees waliin jiraachuu eegalle. Isheen barnoota ishee kutaa 8 ani immoo barnoota kutaa 9ffaa addaan kunnee kan walitti dabalamne ture. Qarshiin ni dhumaatii. Qarshii isheen abbaa ishee goyyomsitee fuutee 10,000 hanga baatii 4tti nu gahe. Yeroo nyaattu quuftee guyyaatti si'a 3 sanuu filattee jiraachuu kan bartedha. Amma yeroo qarshiin nu harkaa dhumaa deemu durumaallee hojiin jalqabee nu gahuu akka hin dandeenye nu badhe. Yeroo kanatti haadha manaa kootiin akkuma ani hojjedhu atillee hojjechuu qabdaa, kanaan booddee jireenyi nun baasuu jedheen isheetti madhe. Isheen illee tolinaan jettee hojii isheef malu hojii ishee gituu barbaadu eegalle. Anis ta'e isheen barnoota keenya waan hin xumurreef hojii gaarii garuu argachuuf hin dandeenye. Baay'ee wantan ishee jaalladhuuf akka kiyya rakkattee hojjechuu isheerraa barnoota ishee otoo barattee natti tola ture. Otuu ati hojjettuu ani barachuu hin qabu naan jettee isheefis hojiin barbaadamee hojjechuu eegalte. Haala kanaan jireenya keenyatti fufne. Dirqiitu haadha manaaf abbaa manaa taanee umurii kanaan akka waliin jiraannu waan nu godheef rakkina maatii kiyyaa bu'aa bahii harmeen kiyya keessa jiraattu dagadheen mucayyoo kana faana jireenyatti fufe. Erga wal fuudhanii rakkatanis maal abbaa isaatii rabbi nu gargaaree daa'imas godhanne. Akkuma saattuu jireenya
na waliin jiraachuu barte. Daa'imni keenyi dhalatee waggaa 2 yeroo fixu bakkan hojii hojjechaa jiru amanamummaa waan hin argadheef gurgurtaarraa magaalaa Hararitti na ramada. Yeroo kanatti haadha manaa kiyya waliin mari'adheen ganama barii sa'aatii 12tti manaa baheen galgala sa'aatii 1tti deebi'uun hojii koo haala gaariin hojjechuun jalqabe. Ani haala gaariin Rabbi jireenya koo naaf qajeelchaa jira jedheen gammadeen hojii natti ulfaatu kana deddeebi'een hojjechaa jira. Ati manaan kiyyallee daa'ima ollaatti kennattee hojii kaashirummaan hoteela keessatti ramadamtee hojjechuun jalqabdi. Hojjechuun ishee rakkoo qabaatus haa ta'uutii garuu anaan olitti galgala barfattee gara manaatti deebiti. Yookiin dhiisii yookiin immoo hojii gara biraa barbaadii ammatti kan ani hojjedhu iyyuu nu gahaa jechuu yeroon gaafadhu. Kanaan booddee hojii kiyya dhiisuu koorraa siin dhiisuu naaf wayyaa quufa maatii kiyyaa dhiiseen hiyyeessa ta'een si waliin jiraachaa jira jettee waliin jiraachuu jalqabnee waggaa 3 booddee yaada narratti kaaste. Hanga kanaatti jaalala qulqulluu akka isheen naaf qabdutti namana. Anis umurii malee barnoota koo addaan kuteen kan hin dhufe sababa isheetti akka ta'enitti hime. Hariiroon keenyis yeroo kanarraa kaasee laaffachaa ni dhufa. Anatu hin beekneeti malee haala gara biraa mijeeffachaa turte. Hojii kaashirummaa baatii muraasaaf erga hojjettee booda addaan kuttee mana tujaara tokko keessaa hojii hojjechaa ooltee galgala manatti akka deebitu hiriyoonni koo ollaa sana jiraatan natti himanii. Dhaga'ees maaliif hojii sana dhiiste jedheen haadha manaa koon gaafanne. Akka isheen dhiiste adda baafachuuf qofa bakka hojiitii eeyyama fudhadheen baajaajiidhaan hordofeen bira deeme. Otuu isheetti mul'atiinis aariidhaan dhugaatii guyyaa guutuu ergan dhugaa olee booda galgala gara manaatti deebi'e. Deebi'ees maaliif kana gootaa jechuun yeroon gaafadhu naan booddee waa'een koo sin galchuu jettee naaf deebiste. Hammina yaaduun garaa walitti jabaachuun yeroo kana dhufe. Anaa rukuchuudhaaf harka kiyya ishee irratti kaasuu iyyitee ollaan darmatee fi otoo hin araaramiin an gara hojii koo magaalaa Hararitti yeroon godaanu isheenis sa'a 2 booddee gara hojii isheetti deemte. Haa ta'uutii garuu haalli deemsi ishee akka duraa hin turre. Uffata ishee mana keessaa akka jirutti fudhattee bakka hojii deemti. Galgala manatti galeen ni deebiti jedheen gadi baheerree yeroo ilaalu homaa naaf dhufuu hin dandeenye. Rafuufis bitaanatti galee. Halkan sanas gadi baheen kaleessa isaa guyyaa hordofeen mana hojjechuuf seentee balbala rukutee yeroon gaafadhu jaarsi tokko gadi natti bahee nama akkana jedhamu anumtuun beekuu jedhee faara na dhowwate. Jaalala dhugaa mi'ooftu kan wajjin dabartine dhiigattanii taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Halkan daandiirra naanna'oleen otoo hin rafiin lafti natti bariite. Tarii naatee natti qabamtee maal taate jedheen garaa kootiin waakkachaa bule. Gara manaatti deebi'een uffata ishee yeroo ilaalu homaa argachuu hin dandeenye. Bilbila kiyyas kaaseen gara warra isheetti yeroon bilbilu kaleessa nuuf bilbiltee turtee ishoo walirraa adda baatan immoo jechuun sagalee gammachuu isaanii na dhageessisanii anaaf gadda guddaa ture. Geesseellee ni bilbilti jedheen hanga torbee tokkotti nan eege. Haa ta'uutii garuu naaf hin bilbille. Namoonni ollaa kiyyaa dallaa namicha tujaara sana keessaa yeroo baatu ijaan ishee argu. Maaliif manatti hin deebitullee jedhanii yeroo gaafatan hiyyeessi kun jireenya maatii koorraa na kaachisee ilmoo isaa waliin haa rakkatu anaan na dhiisaa heerumeen jedhaa jettee deebistii fi akkuma dhagahaniin anatti illee himanii kan koo deebisee ishee godhachuuf guyyoota baay'ee itti deddeebi'een kadhadhe. Haa ta'uutii garuu nama sana waliin bultii lammataa ijaarratte. Anaa fi daa'ima koo dhiistee nurraa gargar baati. Anis wanta hin danda'uun hunda erga yaalee booda dadhabeen
abdii kutadhee dhiise. Turtii baatii afuris ergan ture booda daa'ima koo qabuuf dirqama namni waan na barbaachisuuf dubartiima ollaa sana taatee mana ooltuu daa'ima kiyya akkanaaf qabduuf jecha fuudheen mana kootti galfadhe. Hojii kootti illee baay'een jabaadhe. Haga humna kootti wanta mana tokkoof barbaachisu hundas nan guuttadhe. Haadha manaa koo ishee lammataa kana waliin turtii waggaa tokkoo fi walakkaa yeroo fixnu guyyaa ayyaana cuuphaa Rabbi ilmoo lakkuu nuuf kenne. Galateeffadheen silaayyuu jireenya kana jedheen haadha manaa koo ishee lammataa kana waliin jaalladheen waliin jiraachuu itti fufe. Otuu kanaan jirru haati manaan koo deessee baatiiwwan muraasa booda haati manaan koo isheen duraa abbaa manaadha jettee jaarsi deemteetti galtee ofirraa waan ishee ari'eef deebitee daa'ima kiyyanaaf kennii guddifadheen rakkina koollee itti boqodhaa kan darbu of dabarseen jira. Hafteen qabu ishee waan na ta'eef ishumallee nan guddifadha jettee na gaafachaa jirti. Amala araada garaagaraa kanneen akka tamboo aarsuu, hashiisha saabuu fi jimaa humnaa ol qama'uu wanta jalqabdee jirtuuf guyyaa tokko sammuu ishee wallaaltee daa'ima kiyyaa rakkoorra ga'uu ni dandeessi jedheen hamma ammaatti hin kennu jechuun ishee didaan jira. Carraa gara biraas kan hin kennee fi gara maatii keetti yoo deebite daa'ima keenya siif hin kennaa jedheera. Haa ta'uutii garuu ija isaaniiyyuu arguu hin barbaadu. Abbaan kiyyallee yoo na arge na ajjeesuu ni danda'a jettee naaf deebiste. Murteen dhumaa kan Rabbiiti. Hiriyoonni koo maal gochuu akka hin qabu waa'ee dhimma daa'ima koo irratti yaada keessan naaf qodaa. Ana obboleessa keessan Dassaaleeny magaalaa Hararraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan wajjin dabarsinee eegatanii faaya jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessa keenya Dassaaleenyi nuuf ergesiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada keessan komentii jalatti akka qoodanii fi kabajaan isin gaafadha. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen illee kanuma fakkaata. Hagayonaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalee keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 6564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boreen hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa waraa bulaa. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan wajjin dabarsinee eegatanii faaya jaaltu fageenyaan